نعم. أمس نعم جتا طيب. ها هو سين باتس جلا إن اسم ما سيفاواتو شين سين ما سيفاواتو. Dhugaa dubbachuuf dura akkasumatti har'a baay'ee jijjiiramteer tarii kan na caalu wayii argatte natti fakkaata shakkii amma. Waan isinirraa waltan argaan ture bar sargii deemisi fakkaadhemi. Dhaggeeffadhu erga bariitii erga kaleessaatii si hin haasofne bar. Sababni kana arii turuu maali tokko bakka sana? Bakka sana kana arii turuu maali tokko? Lammata immoo gidduu maaliyyuu amma achi teessee laayivii irratti nu hordoftu maaf keessaan naan barreessi? Atuu asii dubbii biraarra jirta jara hojii jirta maas si barreessan. No, isa dubbii biraa miti bar. Jalqaba yeroo laayivii hordoftu yeroo laayivii achi teessee baatu fakkeenyaaf maaf naan barreessin maaf nan dubbisin? Namatu jira wayitu jira. Sanis ta'an uko nama akkasii waa nama dhoksu miti reeyyi waan jiru nama sitti muudha malee. Tokko ayyeenatti tokko utuu irraan darbe miizee taate tokko gaaffii tokkoffaa lammaffaa namnati wajjin ol teenyunni sadaffaa yoo nasirii ta'e nasirii nan amana. Andeebisii deebisa isin dammoo isin ila namoosisaa wallahi dha safara mooneetiif safara biqiltuutti hin baanetti hin qaxxaa. Qorataa. Dhugaadha jedhaa jechoota jaraa kan furataa oolte. Anatu du'e achi hafasi fakkaadhe moo sargii dhaqee malee bar yookiin lola deemee achi du'eeti hafasitti fakkaadhe. Ma namni sargii miti du'ee yuukoo namni du'ee yuu nama yaadata bar. Du'ee nama yaadata bar sargii miti. Ababaa 14 guys namoonni garagara ababaa 14 namoonni garagara. Nam kumaaf. No, anamma dhugaa dubbachuufi gaafan sargii mucaammaa deeme akkumati sa'aatii meeqa turte amma reef dhufte asitti naan dawwalle sa'aatii 24. Sa'aatii 24 tureensii dawwala jechuudha. Onlaayiniin cufa eessa baddee eessa oltee eessa turtee minaaminiin girriin biraan jiru. Walii galleerra haala kanaan walii gallasaa. Atuu kan walii ooltu kan biraati qoyimee qorataan. Garsiis waliin seeni waliinis haasa'e waliinis taphadhu haadee rakkoon hin jiru. Nam kana yoo waliin taphatte wanti jireenya dhuunfaa kan keetii yoo jarri wanti akkasii sin jedha jedha jala qabaa ooltuun maali namatu si bulchaa jireenya keessatti mana kan kee nama siif hoogganaa. Jechuun amma akka nama tokkotti itti dhaga'amuu danda'a bar. Akka obboleessa tokkotti. Fakkeenyaaf kan akka kootti dhaggeeffatu. Amma yoo namni waa si godhe fakkeenyaaf namni si miidhe natti dhaga'a maaf miituun jira si galee. Yoo namni si gabroomse maaf gabroomsituun jira. Kanaafuu gorsi jarri si gorsaa oolte sun siif ta'eera jechuudha. Naan dawwallee achi teessee eenyu wajjin akkan jiru daawwatta kun gabrummaan kana olii jiraame rabbi fedhe natti. Ati jecha gabrummaa malee waan biraa waan itti fayyadamtu hin jiru? No, gabrummaa ta'e hin jiraan dhugaa dubbachuuf ammas taanaan Oromoo daawun jettanii narraa kaasuu qabu. Gabrummaa hamaa jala hin jiraan. Never. Atamma riileeshinii jira. Isii jaallatu. Dugda duubatti waa'ee kiyya. Wayni biqilaa. Dhagaye. Anaan duubatti waa'ee kiyya jara kana waliin ka haasaa ooltu ni dhaabdamoo hin dhaabdu. Wayni nama waa'ee kee haasa'utti inni isa fakkeenyaaf yeroo mooneetti waa'ee kee dubbattu no anarraa si malee siidhaan waan jedhinaa jedheen afaan qabe. Amma akka nama amma calm down. Ilaa maaliin jedheen ganama amma akka hin dallanne agarteetiin kan akkas jette malee yaa guutuu jedha dubbii jalaa fuudhaa walte bar. No.
jalqaba moo maalin jedhee isiinooti achoolte naan jedhan. Ati maal jetti? Na ficcisiisi qaba. Isiinoo achoolte ati maal jetti akkasitti teessaa jennaani? Lakki hattaa utuu isiin dhiiraa wajjin kilaasii tokko iyyuu bulte ooluu miti. Kilaasii tokko keessa nama lamaan dhiiraa wajjin utuu bulte an abadan isiin shakkuu. Kanaaf isiin nama shakkamtu miti nan amanaan jedhe. Sii galee? Kayee jette agaa nama dhufee ishee ka haasaa ooltan dhiis ishee haa jennu. Anis akkasumas yaamana maamna dubbisuu diddee sa'aatii diddee amantaa ilal sargii miizeen namaa jettee bara. Abbaatiin dhage sina nama siya namana garuu kan dhalaa bira ni otoo si ta'e hoo fakkeenyaaf ani fatam akkana jirraa jennu kuma lama galchaa gaa isaa mo'adhu akka ta'u dhage ani fatam akkana jirraa jennu otoo ani fata akkana jirru yeroonni lamaan seenan yeroonni lamaan jiran ati akka himatti seena laalta dhiirota san fakkeenyaaf tokko maqaan haftaamu yoo ta'e haftish jedhee kaan dammoo fakkeenyaaf na dhageeka maqaa nama haftaamutu waliin ol fakkeenyi si kaara beeki fakkeenya maqaa sanii akkaatammo moonii biqoo jettu kanatti odoo namoota dhiiraa akkasii akkolaa maxeessi bira yaameetiin waawuu itti naasee maaltu sitti dhaga'ama. Oomishi dhagamu qofa riilnatti. Dhugaa dubbachuu fi moonetii wajjinii walitti dhufuun keenya dhiyoodha garuu moonetiin baay'een jaalladha baay'een kabajaa. Moonii dheedhuma yoo waame dasna'edha. Moonetii yoon jedhe xiqqoo siin dheerata. Isiin akkuma bareedina sii bifa sii waa hunda sii maqaan sii okkolaan maxxanee waame dasseedha. Biqiltuun immoo biqiltuu jedhedhuma waamaa jirasi. Sababni si dhugaa dubbachuuf mucaan biqiltuudhuma lafa keessaa ol biqiltuu bareeddee yeroo ati waamtullee qabbaneeffatte wayyee yeroo siin jettu onnee kana keessaa torba nama jedha bara. Kanaaf yoon si waame yoon si waame Dooktar biyya keenyatti qotiyyoo qofa yeroo camadamee qotamu haa jedhamatti bara. Ati ko yeroo nan si waame jetta bara. Isiin jechi isiin na'am wayyee isiin si jettu torba si jette onneen. Immoo qabadhu warabbal kaaba rabbii lama hin taanetti kakadhe qabadhu dubbitan. Wallahi sireesni isiin haasaa jira. Garuu ani yoo sitti haasa'u haa jedha maaf akka akkasi si laawwadhu beektaa? Awwaannaa wallaalee oduun ta'in dubbicha kan keetta awwaannaa harka nama balleessa. Akka ati taa'attutu awwaannaa harka nama balleessa, okay? Arra kuusidhaan ati sitti haadha ture maal natti haadha ta'e sitti haadha bara. Sitti haadha bara har'a. Jedhaa waan jara jettu ilaa dhaggeeffataa olti qofa ambar. No an akkasin jedhe kabajamuu qabdi amma jarri hundinuu kabajamuu qabu sii galee. Amma walumaa galatti kana mari'ataa ooltanii namoosisaan tala kannan adaba wallaahi billaahi eenyu wajjin akka oolte gaalaarii si keessa galtee suuraa irra kaate fayyaa sanuu agarsiifti adabbiidha. Baati billaahi si adabamu osoo si adabe wallaahi osoo si moodhe kun lama oduu si moodhe guddaa miti. Kun walaman moonetti si dhaggeeffataa jirti. Haa dhaggeeffattu. Maal laa adabdu? Maal laa adabda? Siin galchu. Yaa Rabbi yaa Allah. Amma ana mii Rabbii fidhaa jaalallee ofiitiin akkas waliin jedhama. Hin jedhamu war. Jaalallee ofii ati meettii maal jette beektaa deengadda? Qorataan jette amaloota isaa irraa maal jibbitaa jennaan eeni. Safety nama in eeguu jette. Wallahi ati safety nama waan eeguu jedhu san hin beektu. Qasam billaa. Dhugaasii jechuudha. Jechuun gatti hundi dhugaasii jechuudha. Nana mana kanas lamu nana mana mujatti bas.
Guys, namusisaa katoo.